jaalala du'etu deebi'ee ka'e jaalala badetu deebi'ee gale ajaa'iba rabbii edaa umarabtii jedhe jaalalli dhugaan hanga fedhellee xalaan miqanyaan yoo itti seene hin diigamu namni tokko dhugaan nu jaalate taanan hanga fedhellee addaan ba'u walitti deebi'uun isaa hin oolu maarree ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftootaa waliin nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa haala lafa hin jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan immoo like subscribe share gochuudhaan gara mana keenyatti dabalamaa isiniin jechuu jaalala yema daabdhamochi nu biran darbina har'a waan ajaa'ibaa ta'een isinii qabadee dhufe baay'een itti gammade baay'een barumsa sirraa fudhadhe jaalalli ni du'a ni ka'a jaalalli badee ni deebi'a warroonni gaafa isinitti ta'e viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffattu barumsa irraa argattu keessattuu warri jaalala dhugaa walii qabdan suuraa asirratti argitan kana ni argitu jara kanas ni beektu namoonni hin beekne hin jira jedhee yaadu yoo jiraattanis har'arraan barachuu qabdu Kadir indanaafidha. Kadir indanaafin yeroo darbe yeroo dheeraadhaaf warroota Saudi Arabiyaa keessa turanidha. Saudi Arabiyaa keessatti wal baran, wal fuudhan, wajjin jireenya eegalan. Maarree isaan jireenya isaanii asumatti wajjin eegalanii dhuma jiranuu Kadir dursee akka carraa ta'ee gara biyyaa gale. Garuu yeroo Saudi Arabiyaa keessa jiranis yuutuubaroota ijoolleen tun yuutuubii hojjetu. Pirankii xiyyiitii dhodhoosu hojjetu yeroo baay'ee pirankiin isaanii baay'ee natti tola garuu akka carraama biyyatti galan naafinis nama seeran hin jirre ala hojjette guyyaa tokko akka tasaa qabamtee hin galte biyya galtee jennaan Finfinnee keessatti abbaan manaashii kabajamaa jaalatamaa kan ta'e Kadir eegee Finfinnee keessatti wajjin jireenya eegalan jireenya bareedduu eegalan haa ta'u garuu naafin erga biyya galtee baay'ee dhukkubsatte bifti ishii yeroo jirtu fi biyya jirtu baay'ee jijjiirame namoonni baay'een naafin maal taatee biyya gallaan maaf gurraachoftee asitti maaliif diimtu turte namoonni jedhanii qeeqa irratti kaasaa turan hedduutu jira ture haa ta'uti garuu obboleettiin teenya yeroo dheeraadhaan boodatti mana yaalatti erga kaatee rakkoo ishii mudate hundumaa uummata fuulduratti dubbattee jirti himtee jirtilleedha. Oduma akkasiin jiranii isaan jaalala isaanii akkuma duriitti itti fufanii oduma wajjin jiraachaa jiranii haadha faaxee namni wallaaltanii jirtanii haati faaxee immoo Kuweet jirti turte haati faaxee kaatee gara Itoophiyaa imalte yeroo imaltu kana naafii fi haati faaxee biyya tokko Arsiidha nama biyya tokkooti waan ta'eef insimatanii ofitti fudhatanii isaanuma bira teeche haga danda'ame tokko isaanuma bira teeche haa ta'uti garuu balaa haadha faaxeetiin naafii fi Kadir walitti bu'anii turan baay'ee wal lolanii turan haati faaxees harkaa miliqxee gara kaariyoo deebite erga gara kaariyoo deebite illee jechoota fofokkataa baay'ee bubbushaa'u tokko isaan irraa haasa'aa turte asitti jechuudha nullee jechoota sanitti baay'ee qaana'aa turree bakka nama jechoota nama qaanichu waan ta'eef baay'ee qaana'aa turree viidiyoo isaanii aga dhaggeeffachuu nama jibbisiisu dirasii geenye jirra osuma saniin jirru dubbiin kokkorree akkasumatti itti dhiisanii naafii fi Kadiris addaan ba'anii ittaa'an kanuma keessa immoo Kadir gara biyya ormaatitti deebi'ee naafiin biyyumatti haftee osuma kanaan jiranii tiktookan dhufanii tiktookan tapha tokko tokko taphatu yeroo tokko jarri kuni addaa yaaba'an malee jaalala baay'ee jaalala dhugaa ta'e jaalala sobarratti hin hundoofne wal jaalatu wajjin baay'ee jaalalli isaanii adda ture garuu haa ta'u ammallee addaa yaaba'an malee baasanii dubbachuu sobaatan jarri kun jaalala isaanii lapheerra godhanii tijjechuudha kan wajjin jiran osoo jaalala sobaa ta'e garuu naafinis deemtee qaata heerumte Kadiris qaata fuudhe jechuudha namni jaalala dhugaa walii qabu dhugaa addaan ba'ullee walii dhimamaat guyyaa waaqayyoon immoo walitti deebi'a jedhe eega jechuudha ijoolleen tuni guyyaa waaqayyoo jedhe walitti deebi'a jedhe eeggatanii har'a mooyyuu kuno gammachuun isaanii walitti deebisee waaqayyo walitti deebisee kuno wal bira dhufanii jaalala isaanii kaleechaasan waliif ibsanii jaalala kaleechaasan deebisanii walitti maramanii boo'anii wal simachaa jiru baay'ee gara nama nyaatu namoonni baay'een ijoollee tanarraa baradhaa dhugaan sin jedha dhiiras haa taatanii shamaras barumsa guddaa irraa fudhadhaa maaliif jennaan nama tokko miidhuuf jettee ittiin siqini sin jaaladha jettee ittiin fakkeekin jaalannaan dhugaa jaaladhu
yoo gufuun sin jidduu seene yoo mudannu jaalalli dhugaan qormaata gurguddaa qaba. Baay'ee nama qora. Baay'ees nama miidha. Namoonni baay'een jaalala dhugaadhaan baay'ee kan miidhamantu jira. Garuu fatanaa qaba jechuudha. Fatanaa san darbuu qabu yoo warroonni jaalala dhugaa wal jaalatan jechuudha. Jaalala jechuun taliila akka bishaanitti kan birciqqootti naqanii yoo jedhan hin mul'anne jaalala dhugaa jechuun jechuudha. Innaa ijoolleen tuni jaalala akkasii tolii qabu. Ishiin dhiira biraa janajjanuuf tokko hin deemne, innis shamara biraa janajjanuuf tokko hin deemne jechuudha. Namoonni baay'een bakka akka innis kan biraas fuudhus taasisanii turanii bakka jechoonni isaan irratti ka'aa ture bakka ishiinis akka gara biraatti heerumtu innis muka akka gara biraa deemee fuudhu jechoota gandummaa faa kaasanii naafin gara biraa Kadiir gara biraati jechuudha. Biyyaanuu biyya tokkoomti biyya gara garaati. Jechoota gandummaas kaasanii wantoota adda turratti ka'e garuu isaan kana hundumaayyuu tokko gara sammuu isaaniitti hin seessifne jechuudha. Riilii jaalaluma isaanii dhugaa san qofa ilaalan. Jaalalli dhugaa jechuun kana jechuudha. Shamarri tokko dhiira tokko miidhuuf yookaan immoo qabeenya isaa ilaalte kan itti deemtu yoo ta'e jaalalli qabeenyaan hin madaalamu. Gaafa qabeenyi sun bade ni bada jechuudha jaalalli. Bifaan hin madaalamu. Namoonni tokko warroonni bifaa wal jaalatan jiru. Bifti immoo in bada jechuudha. Keessattuu bifti shamarranii baduu danda'a. Shamarreen gizee deesse bifa gizee shamarummaa san bakka gara dhala ishiitti dabarsuu dandeechi. Jireenya keessa yoo seente bifti sun xiqqoo irraa baduu danda'a. Gaafa san immoo dhiirri gadi ba'ee kan biraa ilaaluu danda'a. Shamarrillee namni kun nama gaariidha ni bareeda qubanaa qaba jettanitti deemtan wanti akkasii jaalala dhugaa osoo hin taane jaalala bifaa, jaalala qabeenyaa, jaalala dhaabbataa jedhama jechuudha. Jaalalli dhugaan tokko qabeenya hin ilaalu, lama bifa hin ilaalu, sadii immoo qubanaa namaa hin ilaalu. Maal ilaala? Laphee qulqulluu ilaala jechuudha. Laphee qulqulluu isa keessa isaa jiru san qofa ilaala jechuudha. Namni tokko laphee qulqulluun si jaalate jechuun jireenyi kee hanga dhumaatitti itti fufee jechuudha. Kanaaf dhugaa barumsa guddaadha kan isaanii irraa argatanii gufoolee isaan jidduu seenan san hunda mo'atanii har'a gammachuu isaanii kana gaafa arginu baay'ee tokko namatti tolu. Ammallee kanuma caala Waaqayyoon akkuma walitti oofee isin deebise amma immoo wantiin isinirraa barbaachisu Waaqayyoon ilmoo isiniif haa kennu, jidduu keessan ilmoo isiniif haa buusu. Agamma jarri kun erga wal fuudhanii ilmoo hin qabanii osoo ilmoo qabaatanii fa aganaayyuu addaan hin turani inni olin diiganiyyuudha. Kanaaf ilmoo godhachuu yaada isiniin jenna. Kanarra caala gammadaa jiraadha. Rabbiin sin faana yaa ta'u nutis baay'ee isinii gammanne jaalala qulqulluu jaalala dhugaa kan jedhamu isa akkanaa kana Waaqayyoon umurii dheeraa isin wajjin isinaa jiraachisu ammaan booda gufuu jidduu keessanii haa baasu. Jaalala malee jibbaa jidduu keessanii haa balleessu. Warroota isin lamaan tokko taatan akka tokko hin taane jibba keessan qaban isin jidduudha Waaqayyo haa balleessu. Isin immoo horaa bulaa deebana aga kazaaraa qabattanii aga Rabbiin addaan sin baasee gara isaatti sin fudhatutti namni akka addaan sin baafne Waaqayyo sinaa gargaaru sinin jechuu jaaladha. Turtina wajjin gootaniif galatoomaa jecha warroonni jaalala dhugaa barbaadan ijoollee tanarraa baradhaa sinin jedha. Jaalalli dhugaan nama qayyeer nama tokko yoo adda baate ji'a lama ji'a tokko keessatti shamara biraa dhiira biraa bira deemi hin jedhu obsaan wal eeggadhaa jedha. Namnis yoo wal lole yoo dhugaa wal jaalate obsaan wal eeggata kana sinin jedha. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo horaa bulaa deebanaa sinin jechuu jaaladha. Baay baay.